Maqaabaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kasiin jaallatu ijoolleen tawaayidoo biyya keessa fala kan jirtan bakkaaf lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu jecha guyyaa har'aa kana kan waliitiin laallu kan waliitiin barannu gaafii shakkitoonni kaasaniif deebii kan laannu ta'a jechuudha. Gaafiin isaan kaasan maali yoo jettanii shakkitoonni yeroo baay'ee gaafa nuti qulqulloota kabajnu gaafa nuti waa'ee qulqullootaa dubbannu ni gubatu ni aaru jechuudha. Maal akka isaan aarsu maal akka isaan inaafsisu keessa isaanii maal akka jiru hin beeku jechuudha. Haa ta'u malee ni aaru ni gubatu jechuudha. Kanarraa kan ka'e isinii warri ortodoksii qulqulloota kabajuu qulqulloota jaallattu yoo kabajne maaltu isaan dhibame yoo jaallanne maaltu isaan dhibe yoo barbaadan dhufanii haa jaallatanii. Nuti kan jaallannu nuti kan kabajnu kutaa macaafa qulqulluu irratti hundoofneeti malee ragaadhaan deeggaramneeti malee lafaa kaanee miti yeroo hunda waa'ee qulqullootaa kan dubbannu waa'ee qulqullootaa kan haasofnu lafumaa kaanee miti jechuudha. Maal irratti hundoofneeti tokko seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis jireenya fi adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a jedhee Waaqayyoon akkuma abboome akkuma ajaje isaanis qulqulloota waan ta'aniif qulqullummaan isaanii kun immoo Waaqayyo biratti kan isaaniif raggaasifame waan ta'eef kana bu'uureffachuudhaan qulqulloota waan ta'aniif ni kabajnaa ni jaallanna. Lammaffaan immoo abboomiif ajaja Waaqayyo eeganii waan jiraataniif waan hundumatti waan na yaadattaniif barsiisa ani isin barsiisetti qabamtanii waan jiraattaniif ani isin nan jaja jechuudhaani ergaa qulqulluun Phaawulosi warra Qorontosiif ergiste lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti akkuma dubbate barsiisa Waaqayyootti daandii Waaqayyo isaan agarsiisetti qabamanii itti cimanii waan jiraataniif nuti eegaatii daandiin isaan qabatan suni daandii dhugaa fi sirrii waan ta'eefi warreen nu fuuldura deeman dursan abboota keenya ni kabajna ni jaallanna. Sadaffaan immoo macaafni qulqulluun akka nuti abbootii jaallannu akka nuti abbootii kabajnu daandii qulqullootaa akka nuti qabannee deemnu waan nu ajajuufidha. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Ibrootaadhaaf erge boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti abbootii keessan isaan jalqabaa sana isaan duraa sana isaan sin barsiisaa sin gorsaa turan sana yaadadhaa. Akkamitti akka isaan jiraatanii fi akka isaan du'an seenaa jireenya isaanii ilaaluudhaatiin hojii gaarummaa isaanii hordofaatii isaan duukaa bu'aa waan nuun jedhuufi hojiin gaarummaa qulqullootaa gara ifaatti kan nama geessu dukkana keessaa kan nama baasu waan ta'eef daandii qulqullootaa qabannee akka deemnu macaafni qulqulluunis waan nu ajajuuf kanaaf daandii qulqullootaa qabannee deddeebinaa jechuudha. Yookiin immoo jiraannaa jechuudha. Kanaaf qulqulloota jaalannaa kanaaf qulqulloota kabajna. Arfaffaa irratti qabxiin sinii kaasu maaliif qulqulloota jaallattu maaliif qulqulloota kabajju gaafii jedhuufi abboommii Waaqayyootiin durfamanii akka ajaja Waaqayyootti waan jiraataniif yookiin immoo waan deemaniif. Kanas ragaa macaafa qulqulluutiin gaafa ilaallu seera bahuu boqonnaa 14 lakkoofsa 14 kaasee hanga 19tti gaafa laallu sabni Israa'el Gibxi keessaati gaafa bahan fuuldura isaanii galaanni Eertiraa yommuu ciisee turetti dudduuba isaaniitiin immoo waraanni Fara'oon yommuu dhufee isaan sodaachisaa turetti sabni sun gara raajicha Museetti iyyatan. Raajichi Museen immoo hangafni raajotaa iyyannaa saba Israa'eliin fuudhee gara Waaqayyootti dhiyeesse. Waaqayyos immoo iyyata Musee dhagahee Musee maaliif natti iyyitaa? Harka kee keessa kan jiru koo qorichadha. Ulee harka kee keessa jiru sana ol fuudhiti galaanicha rukuti. Galaanichis bakka lamatti addaan ni cita. Atis saba kanaaf ofii keessa lafa gogaarra ceesista jedhee Waaqayyoon gaafa isa ajaja Waaqayyo fudhachuudhaaniin ulee harka isaa keessa jiru sana kaasee fuudhee galaanicha gaafa rukutu sabni Israa'el galaana sana gidduu lafa goggogaarraa akka ce'an taasiseera. Kuni Waaqayyoon waan kabajeef abboommi Waaqayyo waan eegeef Waaqayyo immoo Musee waan kabajeef qulqullummaa Museen qabuuf immoo uleen Museellee galaanicha addaan kutuu dandeessetti waan ta'eef kanaafuu abboommi Waaqayyoof seera Waaqayyo eeganii waan deddeebi'aniif waan jiraataniif
nuti seera waaqayyo warra eeganiif abboommii waaqayyo warra eegan waan jaallannuuf shanaffaarratti qulqulloonni daandiin isaanii jireenyi isaanii fuulli isaanii ifa waan ta'eef dukkanni kan keessa hin jirre ifaan kan deddeebi'an waaqayyo gooftaan qulqulluu akkuma ta'e qulqulloota kan ta'an akkuma waaqayyo gooftaan keenya macaafa qulqulluu irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti ani ifa biyya lafaati namni anatti amanu hundumtuu dukkana keessa hin jiraatu ifa keessa deddeebi'a akkuma jedhe warreen isatti amanan qulqulloonni dukkana keessaa ba'anii waaqayyoon ifa kan ta'e isatti waan amananii fi daandii isaa waan qabataniif jaallanna. Lammaffaa immoo waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti isin ifa biyya lafaati akkuma jedheen isaan ifa biyya lafaa waan ta'aniif isaan jaallanna. Ifa biyya lafaa waan ta'aniif ifa keessa immoo dukkanni kan hin jirre waan ta'eef. Qulqulloonni ifa biyya lafaa ta'uu isaanii immoo maaliin ragaan keessan jechuu dandeessan? Seera bahuu boqonnaa 34 lakkoofsa 29 hanga 35tti gaafa dubbisnu Museen tulluu Siinaarra halkan 40 fi guyyaa 40 ture jedha lakkoofsa 28 irratti. Guyyaa 40 fi halkan 40 gaafa turuni tsoome nyaatni afaan isaan seenne dhugaatiin afaan isaan seenne jedha. Yommuu sanatti waaqayyo gooftaan xillaatii lama abboommii isaa irratti barreessee Museedhaaf kenneera. waaqayyo Musee wajjin waan dubbachaa tureefis ulfinni waaqayyo Musee irra ture jedha. Ulfinni waaqayyo qulqulloota waan ibsamuuf nuti qulqulloota ni qabanna. Ulfinni waaqayyo Musee irra turummoo Museen hin beekne kanarraa kan ka'e xillaatii waaqayyo isatti laate sana fudhatee sabni Israa'el akka isaan ittiin gaggeeffamanii fi daandii dhugaa akka argatanii waaqayyo wajjin jiraataniif seera waaqayyo itti laate sana fuudhee saba biraan gahuudhaaf gaafa deemu fuula sabaa fuuldura gaafa gahu Aroonii fi Israa'eloota bira gaafa qaqqabu fuulli isaa akka biiftuutti ifeedha. Biiftuun egaa addunyaa dukkanaan guutamte kana ni ibsiti. Fuulli Musees immoo jechuudha saba cubbuu keessa ture. Saba waaqa tolfamaa waaqeffachaa ture dukkana cubbuu keessa ture sana fuulduratti ni ife jedha. Akka isaan ifa arganii fi daandiin isaanii ifa akka ta'uuf isaanitti agarsiisuudhaaf jecha waaqayyoon Musee irra bulee ifti waaqayyo Musee keessan isaanitti ife jedha. Gaafa kana Musee nuti fuula kee ilaaluu hin dandeenye yookiin nurraa garagali yookiin immoo uffata fuula keetti shaffanadhu nutti haasa'i malee fuula kee ilaaluu hin dandeenye calaqqisni fuula keetii nutti ifeera calaqqisa fuula kee fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye jedhanii iyyataniidha. Kanaafuu qulqulloonni daandiin isaanii ifadha, jireenyi isaanii ifadha, qaamni isaanii ifadha, Kiristoos kan isaanii mul'atu ifni Kiristoos humni waaqayyoo ifni waaqayyo isaanii waan mul'atuuf nuti qulqulloota jaallanna. Dukkana miti kan isaanii mul'atu ifadha. Ifti waan isaanii mul'atuuf nuti kanarraa kan ka'e qulqulloota abbootii keenya ni jaallanna. Ifni qulqulloota ammoo kan waaqayyooti waan ta'eef. Ifti keessan namoota fuulduratti aayifu jedhamee macaafa qulqulluu irratti akkuma barreeffame ifti Musee ifni qulqulloota namoota fuulduratti ni ife. Kanarraa kan ka'e namoonnis isa duukaa bu'an waan inni isaaniin jedhes dhaga'an nutis qulqulloota kan kabaju kan jaallannuuf kanaafidha. Qabxii biraa yoo laalle nuti qulqulloota kan jaallannuuf inni guddaan namoota gara qajeelinaatti waan gaggeessaniif namoota ogummaadhaan gara waaqayyootti waan geessaniif jallinaan osoo hin taane qajeelummaadhaan gara waaqayyootti waan fidaniif nutis immoo egaa qulqulloota kana kan jaallannuuf kan kabajnuuf kanaafidha. Macaafa raajicha Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irraa kaasnee gaafa dubbisnu namoonni ogummaadhaan nama gaggeessanii akka ifa bantii waaqaati namoonni gara qajeelinaatti nama geessan ifti isaanii bara baraatiin ni calaqqisa ifti isaanii bara baraatiin ni ifa waan jedhuufi qulqulloonni ifadha qulqulloonni qajeelummaadhaan namoota gara waaqayyootti waan fidaniifi kanaaf jecha isaan jaallanna qulqulloota namoonni baay'een jallinaan waaqayyo irraati gara daabiloositti geessu qulqulloonni garuu hidhamanii kan jiran hiikanii hidhaa cubburraa namoota hiikanii gara waaqayyootti qajeelummaadhaan waan geessaniif ifti isaanii hanga bantii waaqaa jalatti
anga samii jalatti anga waaqayyo bira gahutti ni ifa ifti isaanii immoo bara baraan kan hin daangofne ifti isaanii bara baraan kan hin dhaamne bara baraan kan itti fufu waan ta'eef kanaaf jecha nuti qulqulloota jaallanna kanaaf jecha nuti qulqulloota kabajna inni biraan immoo qulqulloonni mootummaa waaqayyo keessatti akka ifa biiftutti ni ifu waan ta'eefidha Wangela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 43 irratti qulqulloonni qajeelonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka ifa biiftutti ni ifu namni gurra qabu haa dhaggeeffatu waan jedhuufidha yoo gurra qabaattan dhaggeeffadhaa namni gurra qabu haa dhagahu mootummaa abbaa isaanii keessatti mootummaa waaqayyo keessatti qulqulloonni qajeelonni akka maalitti akka ifa biiftutti ni ifu waan jedhuuf ifti isaanii nuufis akka bahuuf ifti isaanii nuunis akka nu qaqqabuuf jecha nuti qulqulloota kabajna malee lafumaa kaanee miti qabxiin ittaanu qulqulloonni qajeelonni duuka bu'oonni waaqayyo dhugaa baatu waaqayyo waan ta'aniif kan isaan dhugaa baaniif kan isaan ragaa baaniif waaqayyoof waan ta'eef nama waaqayyoodhaaf dhugaa ba'u nama waaqayyoodhaaf ragaa ba'u immoo ni jaallanamti akka keessan hin jibbinu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 27 irratti jalqabdanii ana faana waan turtaniif isin anaaf dhugaa baatu jedheen waaqayyoon jalqabdanii guyyaa keessa kan dhufan miti akka warra shakkitoota manaafiqoota amma guyyaa keessa dhufanii waaqayyo morman osoo hin taane jalqabanii waaqayyo faana waan turaniif isaan immoo dhugaa baatu waaqayyo waan ta'aniif nuti warra haaraa warra jalee amma dhufanii Kiristoos nuuf kadhata jedhanii Kiristoos waaqa miti jedhanii waaqummaa waaqayyo warra morman Kiristoos nuuf kadhata jedhanii waaqummaa isaa kan ganan warra hamma dhufanii duukaa kan buun osoo hin ta'in jalqabanii jalqabanii warra waaqayyoon duukaa turan isa wajjin turan inni isaan wajjin ture ni kabanya isaan immoo dhugaa baatu waaqayyooti waan ta'aniif ragaa kan ba'an isaani waan ta'aniif jalqabanii isa faana waan turaniif waa'ee jireenya isa faanaa jiru nutti himu waan ta'eef nu barsiisu nu gorsu waan ta'eef dhagahaa jedhee jalqaba nutti meera waan ta'eef tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti jalqabee mul'ifameera nutis immoo isa arginee fi isa dhageenye kana dhugaa ni baana isa mul'ifame kana isinitti ni himna waa'ee waaqayyo isinitti dubbanna jedhanii waan dubbataniif waa'ee waaqayyo isa dhugaa waan dubbataniif kanaaf qulqulloota jaallan namni dhugaa dubbatu yeroo hundaan ni jaallatama isaan immoo dhugaa dubbatu waan ta'eef qajeelota waan ta'aniif qulqulloota waan ta'aniif kanarraa kan keessaan jaallan qabxiin inni biraa immoo qulqulloota akka nuti jaallannu kan taasise eebbi mataa qajeelota irra jiraadha macaafni qulqulluun eebbi mataa isaan irra waan jiruuf kabajni ulfinni waan isaan wajjin jiruuf waaqayyos waan isaan wajjin jiruuf isaan jaallan macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti eebbi mataa qulqulloota irra jira jedha eebbi mataa qajeelota irra ni jira jedha eebba mataa qajeelotaaf qulqulloota irra jiru kana qooddachuudhaaf nuti kan isaan jaallannu jalloota bira garuu hamoota bira garuu eebbiin jiru jallinatu jira kanaaf jechadha nuti kan qulqulloota jaallannu achuma macaafuma fakkeenyaa boqonnaa 10:22 irratti eebbi waaqayyo nama badhaasaadha maal nama badhaasa mootummaa isaa nama badhaasa jireenya bara baraa namaaf laata boqonnaa namaaf laata waan ta'eef badhaasa waaqayyo qulqullootaadhaaf kenne kana fudhachuudhaaf nutis isaan wajjin mirga waaqayyo mirga qulqullootaa dhaabbachuudhaaf eebba isaan argatan kana argachuudhaaf nutis isaan duukaa buuna isaan jaallanna isaan kabajna inni biraan qulqulloonni yaadannoo ni qabu waaqayyo biraa yaadannoon isaanii kun immoo bara baraaf yaadatama yaadannoon qulqullootaa bara baraaf ni yaadatama jedhee macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti akkuma dubbate bara baraaf yaadanne eebba arganna eebba akkamii arganna yoo jettan immoo namni maqaa qulqulluu tokkootiin maqaa qajeelaa tokkootiin dheebotaa dheebuu baase beelaa beela baase gatii nama qulqulluu fi qajeelaa sana argataadha Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:40 irratti gatii qulqullootaa eebba qulqullootaa sana argachuudhaaf jecha nutis qulqulloota ni kabajna inni jaallanna ragaa macaafa qulqulluutiin deeggaramneetu
Faaruu Daawit dhibbaa fi 12 lakkoofsa 6 irratti seenaan nama qajeelaa seenaan nama qulqulluu bara baraan ni yaadatama waan jedhuuf qulqulloota kan yaadannuuf yaadannoo isaanii kan goonuuf macaafa qulqulluu irratti hundoofneeti. Kanaaf egaa namoonni baay'een garuu ortodoksiin qulqulloota duukaa bu'anii isaan qulqulloota jaallatanii qulqulloota kabajanii qulqulloota jedhaniidhaan nuti qulqulloota kan jennuuf macaafa qulqulluu irratti hundoofneeti. Macaafa qulqulluu bu'uura godhannee malee lafaa kaaneen miti. Nuti ijoolleen tawaahidoo macaafa qulqulluu ragaa godhannee dubbii waaqayyoo ragaa godhannee qulqulloota yoo qabanye qulqulloota yoo jaallanne ulfina yoo laanneef isinoo kam ragaa godhattanii qulqulloota jibbitan qulqulloota irratti kaatan mee isinumtiyyuu dhiqadhaa qulqullaa arraba keessan afaan keessan eeggadhaa macaafa qulqulluu irratti dhiqadhaa qulqullaa cubbuu keessan irraa deebi'aa jedha qajeelummaatti deebi'aa jedha. Kanaaf mee qajeelummaatti deebi'aa isiniyyuu macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti dhiqadhaa qulqullaa xuraa'ummaa keessan irraa dambaa jedha. Isinumtiyyuu mee dhiqadhaatii qulqullaa nuti seera waaqayyoo eegneti isin immoo maal eegdaniiti kan qulqulloota jibbitan? Seera Daabiloos, seera Jawwicha, kan Saaxanaa'in kana yoo ta'e malee kan qulqulloota nama jibbisiisu maaltu jira? Miiragaa nuu kennaa waan ittiin qulqulloota jibbitan. Nuti ko waaqayyo qulqulloota isaarra waan jiraatuuf kan qulqulloota kabajnu jaallan. Isaan halkanii fi guyyaa teessoo waaqayyo fuulduratti argamanii waaqayyo ni tajaajilu waaqayyoodhaaf ni hojjetu. Waaqayyo immoo isaan irra jiraataa jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irratti. Erga waaqayyo isaan irra jiraatee erga waaqayyoon isaan waliin jiraatee ulfinni waaqayyo erga qulqullootaa mul'ate isiniin kan sin jibbisiise qulqulloota maali dharee? Qulqulloota jibbitaniittu jechuun uko waaqayyoon jibbitaniittu jechuudha. Hiika biraan qabu. Waaqayyoon ni jaalanna waaqayyoon ni kabanya. As deebitanii immoo qulqulloota hin kabanyu haadha isaa dubaroo Maariyaam hin jaalannu kan jettan kan isheerra bulee dhalate gadameessa ishii keessa kan bule waaqayyoodhaan halkanii fi guyyaa qulqulloonni waaqayyoof hojjetu jedhe. Waaqayyo immoo isaan irra jiraate kan isheerra jiraate eenyudha? Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha dubaroo Maariyaam. Kanaafiyyuu dubaroo Maariyaam jibbitan jechuudha eenyu jibbitaniitu waaqayyoon jibbitaniitu maaliif waaqayyo qulqulloota irra jiraata kaa isheen immoo qulqulloota keessaa ishii tokko waan taateef. Ani isin miti kan isin hordofee isin duukaa bu'u bichaatu nama gaddisiisa maal akka hubatee maal akka beekee isin faana bu'ee karaa jireenya irraa miqe. Kanaaf walumaa galatti waaqayyoon hunduma keenyaaf hubannoo nuuf haa kennu. Egaa nuti ijoolleen tawaahidoo ortodoksiin kanarra dhaabbanneetu qulqulloota kabajna. Qulqulloota waan kabajnuuf waaqayyo waan isaan irra jiruuf waaqayyo waan isaan kabajeef ulfina waan isaanii kenneef nuti ulfina sana argachuu fi yoo isaan kabajne waaqayyo immoo isaa wajjin waan jiruuf kanaaf isaan waan jaallannuuf gaafa nuti isaan jaallannu waaqayyoos nu jaalatanus waaqayyoon hin jaallanna. Kanaaf egaa dhaabbadhaa itti yaadaa macaafa qulqulluu dubbisaa callistanii akkuma gaarii kallattii tokko bichaa qabattanii hin deeminaa. Warri faayidaa foon isaanii duukaa bu'anii jiruu fi jireenya biyya lafaa qofa duukaa bu'an maallaqa walitti qabuudhaaf jedhan duukaa buutanii karaa jireenya irraa hin bahinaa. Tulluu jireenya irraa buutanii qilee cubbuu keessan bu'inaa. Ijoollee waaqayyoo dhaabbadhaati itti yaadaa qulqulloota lafaa kaatan hin jibbinaa. Qulqulloonni garee keenyadha. Qulqulloonni wadaaja keenya. Qulqulloonni firoota keenyadha yoo beekne. Kanaafiyyuu waaqayyo eenyudhaan fira kooti jedhee beeka qulqulloota yoo ta'e malee Daabiloosiin jedhee beekaa jedhee hin beeku. Isin firoota kootii abboommii kiyya kan eegdanii akkanani jedhetti kan jiraattan isin firoota kootii eenyudhaan jedhee beeka qulqulloota isaatiin jedheera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 irratti ani diinota koo isiniin hin jedhu abboommii koo kan eegdan hundumtuu firoota kooti jedheera. Kanaafuu mee koottaa fira waaqayyo ta'a. Fira waaqayyo ta'uun barbaachisaadha. Waaqayyoon eenyumaaniyyuu fira kooti jedhee hin beeku qulqullootaan. Warra waaqayyotti amanan isatti amanan qofaan jedhe. Kanaan ala seera waaqayyo kan inni abboommii waaqayyo kan inni qajeelummaa kan hin qabne diina waaqayyooti. Dhugaa ishee soba duukaa kan bu'u diina waaqayyooti. Ijoollee ortodoksii tawaahidoodhaaf dhumarratti dhaamsannaa. Karaa baay'eedhaan obboleessa kiyyadha, obboleettii kiyyadha, maal jedheen dhiisaa akkamittiin irraa addaan ba'a,
fira kiyyadha haadha manaa kiyyadha haadha kiyyadha maali kiyyadha jettanii namoota laaltanii dhugaan otoo isiniif galee jiru namaaf jecha fira kiyyadha jettanii namaaf jecha waaqayyo irraa kan addaan baatan baay'een keessan jirtu. Nama barbaaduudhaaf jecha waaqayyo dhiistanii mana waaqayyo keessaa kan baatan jirtu. Eenyu barbaadu fira barbaaduudhaaf jecha akkana jedhamee barreeffameera macaafa qulqulluu irratti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 24 irratti fira fakkaatanii kan nama miidhaan jiru. Erga jedhee booda firri obboleessa caala namatti aanus jira jedha. Fira fakkaatanii kan nama miidhaan jiru. Fira kee fakkaatanii obboleessa kee fakkaatanii maaloo asii wayii iddoo kanaa asii wayii jedhanii kan waaqayyo irraa addaan si baasan si miidhanii. Kan soba dhugaatitti fakkeessanii dhugaarraa addaan si biisan kan addaan si baasan jiru fira kee fakkaatanii kan si balleessan. Kanaafuu ati kan laaluu qabdu nama osoo hin ta'in waaqayyo laaluu qabdu. Firri obboleessa caala namatti aanus jira jedha. Eenyu waaqayyoodha. Kanaafuu fira sitti aanu isa dhiyoo waaqayyoon uumaa kee dhiistee fira fakkaatanii warra si miidhaan faana garee isaanii faana hiriirtee mana qulqullummaa waaqayyo keessaa baatee waaqayyo gantee dhuma immoo si'oolii beenyaa kee mana kee akka hin taasifanneef dhaabbadhuuti ilaalladhu itti yaadi. Sirriitti macaafa qulqulluu hubadhu beeksota gaafadhu malee kallattiidhumaan callistee waan sitti fakkaate firri kee waan siin jedhe qofaaf amantee daandii dhugaa kana gadhiistee hin deemin. Kan gadhiistee deemtes ilaalladhu deebiisiin jechuun barbaada. Viidiyoo kan biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan tura. Subscribe, share, like gochuudhaan yeroo itti aanutti immoo viidiyoo kan biraa hordofaa isiniin jecha.